Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kottaa Oromoodhaa jirtu bakkuma jirtaniin guutuu addunyaa mara irratti yookiin hunda irratti nageenyi keenya kan onni irraa madde isin bira nuuf haa ga'u isiniin jecha barumsa xinnoo tokkoon qabannee dhufneetiin jirra har'asi. Barumsi har'aaf qabannee dhufne haala kamiin aappii nama biyya biraa jiru aappii isin fayyadamtan akka fayyadamu sheer gootanii fi waliin qunnamuu dandeessanii jechuudha. Haala salphaadhaan isin garsiisuudhaaf dhufne warroonni aappii tokko fayyadamneetu jechuudha. Aappii kana warroonni hedduun keessan akka beektanii abdiin qaba. Haa beektan malee duraaniin waluma bira ta'anii bilitoosiidhaan walii dabarsaa waan turaniif amma haala kamiin nama fagoo nurraa jiru nama yookiin aappii garagaraa gabbuufachuu hin dandeenye install download godhachuu hin dandeenye haala kamiin sheer goonee fi fagoo irra teennee jechuudha. Sheer goonee fi akka inni itti fayyadamu gargaaruu dandeenya yookiin akka wajjin aappii nu fayyadamnu saniif fayyadamee waliin haasofnu yookiin wal qunnamnu gochuu akkamiin dandeenya kan jedhu isin garsiisa. Na wajjin tura amma dhuma barumsa kiyyaatitti. Kanaafuu osoo gama barumsaa hin dabarinii warroonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan all notification irra gochuudhaan notificationiin yeroo sawwaan isin bira dhuftuuf barumsa nu guyyaa guyyaatti gallakkifne yookiin gadi dhiifne akka irraa waa baratanii fi irraa fayyadamtan gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Warroonni nu jala jirtan yoo viidiyoon kenna isinitti tole like gochuudhaan akka viidiyoon kenna isinitti tole nu mirkaneessaa isiniin jenna. Share gochuudhaanis hiriyoota keessanii dabarsaan dhaamsa kenna gara barumsa kennaatitti isin deebifneerra. Barumsi har'aa akkuma isiniin jenne aappii kun duraaniinis namoonni hedduun akka beektan abdii qaba. Garuu haa ta'u malee namoonni kan itti fayyadaman wal bira ta'anii viidiyoo garagaraa suuraas haa ta'u adda addaa bilitoosiidhaan walii dabarsaa turanii haala kamiin aappii garagaraas nama bira biyya fedhaa jiraatu erguu fi dandeenya kan jedhu isin garsiisaa. Na wajjin tura. Aappii kan argachuudhaaf daawwattoota xiyyaa pilistoorii keessan warroonni gabbuufattanii jirtanii warroonni hin buufanne gabbuufattanii itti fayyadamtu jechuudha. Kunoo pilestoor keessa yeroo seentanii sarchitti gootu jechuudha. Pilitoos app sender ipk share kan jedhu kana waan gabbuufadhee jiruufi isin install godhattu waan gabbuufadhee jiru open jedhee keessa seenaa daawwattooti. Okay. Erga keessa seenee haala kanaan na baaseetiin jira. Amma iddoo kana duraan isin kunoo footoo viidiyoo faayilis kan jedhu muuziqaa wanta adda addaa kana wal bira ta'anii walii sheer godhanii namni kenna akkasitti fayyadamaa ture. Amma haala kamiin aappii garagaraa nama sheer gochuu dandeenya. Kanaafuu aappii irratti dhoofnaa jechuudha. Aappii irratti yeroo dhoofne haala kanaan gama kana aappii nu moobaayila keenya irratti gabbuufnee itti fayyadamnu nu baasa. Fakkeenyaaf keessattuu namoonni hedduun aappii garagaraa kan akka Google Chrome keessaa buufachuu fi liinkii garagaraa gabbuufachuuf waan yeroo hunda dhibuu fi haala salphaa ta'een sheer walii gochuudhaan walii erguudhaan yookiin walii daddabarsuudhaan wal gargaaruu dandeessanii. Amma yoo barbaade amma mee aappii kana haa filadhu YouTube studio haa filadhu. Okay, set ipk waan jedhu kana irratti dhukaasaa jechuudha. Okay, erga dhukaasee haala kanaan na baheetiin jira. Pilitoos jedha, files go jedha, gmail jedha, whatsapp jedha, email jedha, imo jedha, dhiifama imo jedha, free Oromo free video in the
chat kan jedhu kun aappii kiyya telegiraamaa karaa kanaan walii erguu dandeessanii jechuu karaa salphaadhaan jechuudha. Akkanatti walii ergaa isin jira daawwattootiyya. Okay, miyama gama WhatsApp isin deebisa. WhatsApp irratti si'a tokkoo fi dhukaastanii erga dhukaastanii gamana isin geesseetiin jira. Erga gamana isin geessee nama erguu fi barbaadan erguu dandeessanii kabajamtootaa fi daawwattootiyyaa iddoo kanarratti si'a tokkoof dhukaasame murawwaashoo kana ergu. Okay, haala kanaan nu bayeetiin jira. Sirratti dhukaasuu qofa jechuudha. Haala kanaan deemuutti jira jechuudha. Okay, daawwattootiyyaa haala kanaan bu'eetii fi jira. Yeroo bu'ee fi akkanumaan bira dhaqaa jechuudha. Yeroo bira dhaqee si'a tokkoof ammaa raga dhukaafne isin garsiisa. Haala kanaan dhufa jechuudha. Install qofa jira. Iddoo install jettu sanarratti yoo dhukaafne amma fakkeenyaaf haala kanaan install taa'ee jechuudha. Waan gabbuufadhee jiruu fi akkanaan naa dhufa. Kanaafuu haala kana wal gargaaruudhaan karaa kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Dogongoraa uumamee fi yoo dhiifamaa isiniin jecha horaa bulaa isin jaaladha. Nagatti.